Dachii bara kana baratti Oromoon quuqama qabu rakkoo hamaa keessa ture sana baratti qubeen afaan Oromoo barreeffamee baratti hin dubbifamne sana bara itti Oromoon garbummaa keessa jiraachaa ture sana baratti Oromoon mirga hin qabne sana har'a jaarraan tokko ga'ee jaarraa sanaaf lixa Oromiyaa keessatti kan dhalate abbaan keenya obbo Hiikaa Awaaj yookaan Onesmoos Nasiib har'a jaarraa tokko lakkoofsisee jira ergaa Naqamteetti wangeelaa babal'isee jechuudha. Barri sun darbee bara haaraa dhufe yeroon sun darbee yeroo haaraa dhufe rakkinni hafee gammachuu dhufe gaddi hafee ililleetu dhufe. Uummanni kun as jiran kun haadha abbaa ijoollee daa'imman shamarran xixiqqaa guddaa osoo hin jedhin gammachuu kana waliin qooddachaa jirra jechuudha. Egaa maarree guyyaa ayyaana waggaa 100ffaa yookaan jaarraa tokko kan lakkoofsise waldaan warra wangeelaa Makkaana Yesuus Naqamtee sagantaa addaa qabatanii jira jechuudha. Hundumti keessaniyyuu baga gammaddanii baga gammanne hundumti keessaniyyuu haqa qophii sagantaa xumura keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Egeree miidiyaa daawwadhaa yuutuubii keenya subscribe godha. Luba Hailuu Garoon jedhama bulchiinsa waldaa Makaana Yesuus Naqamteetti. Egeree miidiyaa ni hordoftu? Tolee baga ayyaana waggaa 100ffaa waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Naqamtee baga isin geessin jedha egereen miidiyaa. Ishi baay'ee guddaa nan gammadaanis na afeertanii bagattiin nu ga'e jechuu keessanii fi guddaa gammannaa isinillee baga geessanii baga waliin nu ga'e Waaqayyo. Meeqa isinii tikseedha waldaa kana gaggeessaa jirtu dhaloota kana gaggeessaa jirtu mee dhaloota kana keessatti isin gammachuu akkamii qabdu dhaloota kana argachuuf dhaloota kana tajaajiluuf? Egaa akkuma beekamu abbaan keenya Onesmoos qobaa ta'eedha kan inni biyya kana keessatti dhufe amma garuu miliyoonota horeera. Kanaaf dhaloota jalaa ka'e kana egeree borii egeree biyyaa Waaqayyo kana jalaa kaasee akkaataa kanattiin kabaja waggaa 100ffaa kanaa Waaqayyo nu ga'uu isaatiif guddaa nan gammada Waaqayyo haa galateeffamu. Egaa Onesmoos gaafa waldaa dhufee jalqabee nama meeqaan jalqabe? Egaa inni qobaasaa maatii isaa wajjin dhufee naannoo bakka inni saqesetti maatii isaa biratti jalqabe achii booda eeyyama kumsaarraa argachuudhaan bara sana biyya kan bushaa turan irraati eeyyama argachuudhaan iddoon amma waldaan Makaana Yesuus Naqamtee jirtu kanatti eeyyama argatanii achitti inni bu'uureffame kun egaa namoota hedduudhaan maatii isaarraa jalqabee waldaan kun gaafa beekamtii argattee eebbifamtee nama 150 turani. Waaqayyoof haa galatu nama 150tu eebbisame har'a kunoo waggaa 100 kabajaa jirra. Ani luba Asfaaw Tarfaasaan jedhama. Egeree miidiyaa ni hordoftu? Na hordofa. Tolee baga ayyaana waggaa 100ffaadhaan isin geessin jechaa jira egereen miidiyaa? Isin galatoomaa fayyaa ta'asin hin jedhu. Mee isin egaa carra qabeessadha seenaa keessanis egziibishinii keessaas akka dhagaa turreetti yeroo darbee namoota lubummaadhaan yeroo jalqabaa kan muudamtanidha. Dhaloota kana har'a oomishtanii dhaloota kana amantii cimsannaa duukaa buutuu barsiistanii dhaloota kana gara maasii Waaqayyootti fiddaniitu mee dhaloota kana gidduutti umurii Waaqayyo isinii laate kana keessatti carraa kana argattanii gammaduutti maaltu isinitti dhaga'ama? Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waa Waaqayyo na galateeffachiisu lallaba dubbii Waaqayyo himee warran dubbii Waaqayyo itti immoo darbanii himanii guyyaa har'aa kana uummanni kun bal'atee baay'atee mootummaa Waaqayyo bal'atee akka kanaatti uummata guddaa kana uummata bal'aa kana uummata baay'ee kana uummatan jaalladhu uummatan tajaajile uummatan gidduu jiraadhe kanaa wajjin argame har'aan carra qabeessa ta'e waggaa 100ffaa waldaan Makaana Yesuus qabduu fi guyyaa har'aa immoo fiigicha nagaa Onesmoos jedhamu fiiguu keessatti hirmachuu kootii fi gammachuu guddaa qaba. Tolee maqaa keessan? Maqaan koo Muluu Biraan Simaan jedhama. Ayyee egeree miidiyaan har'a baga geessanii waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Naqamtee baga geessan isiniin jechaa jira maal jettu? Anis hunduma keessaniin Waaqayyo baga kanaan sin ga'een jedha. Anis immoo carraa kan argadhe akka kanatti umurii koo keessatti kana arguu koof baay'ee amma kana kan hin jedhamne gammachuu koo ibsuu hin danda'u jechaani keessumaayyuu waa'ee Onesmoos Nasiib kana ni barsiistuu afaan Oromooti. Yeroo baay'ee akka barnoota afaaniitti barsiisaan ture seenaa sana akkuma garbummaatti illee si'a meeqa darbee gurguramuun sun hundumtuu amantii kana keessuma macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti jijjiiree barreessuusaaf kallattiidhaan alkallattiidhaan ari'atama sarara ga'ee ture sana hundumaa dhaloonni isin immoo har'a kan hubattanii waa'ee amantii kanaaf
gatii kana hundumaa kan falanii keessa darbanii asiin geessisuun akka danda'amullee karaa kanallee akka hubachuu keessanii baay'ee natti tolachuudha. Sakutaa keessatti isin barsiisurra kan darbe. Ana Inspektar Masfin Galataan jedhama. Ayyee baga ayyaana waggaa 100ffaa waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Naqamteen isin ga'e. Baga walumaan itti nu ga'e Waaqayyo. Egeree miidiyaa nu hordoftu. Ayyee dhaloota kana gaa akkuma isin ilaalaa jirtanii dhalooti kun har'a fiigicha fiiguuf wangeelaa fiiguuf asitti argamee jira. Mee gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama? Anaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Akkuma namummaa kootiittis akka nama Waaqayyoo tokkoottis jiraadhee anis abbaa carraa kanaa ta'uu kootiif dhaloota ammaatti dabalame waggaa 100ffaa waldaan magaalaa Naqamteetti dhaabbate lubbuu baay'een itti fayyee ammarraa immoo dhalooti kun itti darbee waggaa 100ffaa kana argee dhaloota fuula duraatti dabarsuudhaaf gammachuu guddaa isaatu natti dhaga'ama. Anaan baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Seenaa abbootii amantii darbanii gaafan ilaalu anis ta'uuf yaalii nan godha jechuudha. Anaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Abbootiin keenya wangeela kana aarsaa guddaatti kaffalanii itti reebamanii itti rukutamanii itti qalamanidha kan nu biraan ga'anii. Carraa kana argachuu koof baay'een gammada dhugaa dubbachuudhaa fi abbootii keenyallee baay'een galateeffadha. Nunis immoo seenaa isaanii akka hin nyaannetti wanta isaan fidanii nu biraan ga'an kana itti fufsiisuu qabnan jira. Anis gammachuu waan natti dhaga'ama kana jedhee ibsuu hin danda'u dhugaa rabbi. Anillee baay'ee natti toleera dhugaa. Maqaan koo Adde Mabraat Baabashoon jedhama waldaa Makkaana Yesuusii bakka Jaamarraan dhufe. Tole egeree miidiyaa ni hordoftu? Nan hordofa. Baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Waaqayyo baroota keessatti bara kanaa nuu fiduusaaf maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Maqaan koo hojjetaa wangeelaa Dabalaa Waggaariin jedhama. Egeree miidiyaa ni hordoftaa? Eeyyee. Baga ayyaana warra wangeelaa Makkaana Yesuus Naqamtee waggaa 100ffaan si ga'e. Ameen baga walii wajjin geenye. Tole dhaloota kana gidduutti argamuu fi har'a carra qabeessadhaati. Mee gammachuu akkamiitu sitti dhaga'ama? Carra qabeessadha Waaqayyoof galanni haa ta'u. Dhaloota kana gidduutti argamuu kootti baay'een gammada. Argamuu duwwaatu hin taane nuun qopheessitoota gartuu kanaa Young Professional kan jedhamu keessaadha. Sagantaa kana akka qopheessinu kan ta'e baay'ee carraa kan argachuu keenyattis akka koottis akka gartuu kanaattis guddaan gammada. Egeree miidiyaa ni hordoftu? Ni hordofna. Ni hordofna. Mee asitti argamuu fi gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama? Baay'ee namatti tola. Dhufaatii gooftaas achumaan lallabaarra waan ta'eef baay'ee gammadaan jira keessi koo. Anis akkuma kanaa carraa kanatti argamee itti fayyadamuu kootti gammachuu kanan jedhamnetu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Ani baay'ee dhaloota carroome jechuu hin danda'amu. Kanaafuu keessumaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo iddoo kanatti wal geenye lallabuu keenya faarfachuu keenya baay'ee gammachuu kanan jedhamnetu natti dhaga'amaa jira. Maqaan koo Zakkaariyaas Zarihuun jedhama. Egeree miidiyaa ni hordoftu? Garee miidiyaa ni hordofe. Ayyee baga ayyaana waggaa 100ffaa waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Naqamteen isin ga'e. Ameen baga waliin nu ga'e. Tole asitti argamuu keessanii fi gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'amaa jira? Waggaa 100ffaa kanaan qaqqabuu keenyaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaan kiyya Heenok Raggaasaa yookaan Obsiin jedhama. Tole egeree miidiyaa ni hordoftaa? Baga ayyaana waggaa 100ffaa waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Naqamteen si ga'e siin jechuu barbaada egeree miidiyaas. Akkasuma mee asitti argamuu keetii fi gammachuu akkamitti dhaga'ama? Dhugaasaa dubbachuuf baay'ee gammadeera. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Sagantaa kana irratti hirmaachuu koodhaaf nama carraa qabeessadha jedhee yaada. Maqaan koo Gammachuu Addunyaan jedhama. Tole egeree miidiyaa ni hordoftu? Egeree miidiyaa nan hordofa. Baga ayyaana waggaa 100ffaatiin isin geessaniin jedha egereen miidiyaan. Egaa akkuma beekamu har'a asitti argamtanii jirtu ijoollee kana gidduutti ayyaana waggaa 100ffaa kabajachuu fi mee gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa kan nutti dhaga'ame duraan dursa kiristaanota hundumaa hordoftoota gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii jiraniin baga geessan jechuun barbaada. Akkasumallee ogeessitoo egeree miidiyaa hunduma keenyaan baga nuun ga'e jechuun barbaada. Gammachuu guddaadha kan nutti dhaga'amaa jiru. Guyyaan kun guyyaa ayyaana waggaa 100ffaadha. Waggaa 100 lakkaa'u jechuun immoo waan salphaa miti. Waggaa 100 irraa nuni asin turre abboota keenya kaakayyoota keenya ture. Bara sana keessa wangeelli biyya kanatti jalqabamee lallabamee waldaa baay'een dhaabbatee amma kana babal'achuunsaa eebba guddaadha. Guyyaa gammachuu guddaadha jechuudha. Kanaaf akkuma amantootaatti guyyaan irraa nuufi guyyaa addaa guyyaa gammachuu guddaadha jedhee. Daani'eel Disaasaan jedhama.
Meegaa sinaarraa yeroo kana argattanii dhaloota kana gidduutti ayyaaneffachuu fi ayyaana waggaa 100ffaa kana kabajachuuf as dhuftanii jirtu. Mee gammachuu akkamitti isinitti dhaga'ama? Gammachuun kun anaan baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Gammachuun kun kan koduwwaa miti. Kan waldaa makaana Yesuus qofaas miti. Kan guutummaa saba Oromooti. Onismoos Nasiibi Asteer Gannoofaa kitaaba isaan qopheessan yeroo jalqabaadhaa wangeelli kan inni ittiin qophaa'e afaan Oromootiin. Sabi Oromoo mataansaa utuu kitaabi afaan Oromoodhaan yeroo sanan qophoofne ta'eeti hin beekamu. Ari'atama guddaa, lola guddaa, dhiibbaa guddaatu saba Oromoo irra ture. Garuu sababa wangeela kanaa sabi Oromoodhaa ifatti ba'e. Kanaaf ayyaanni kun kan saba Oromoo guutummaati jedheen amanaan. Alamaayyoo Amanaa Koonnoon jedhama. Tolee ergaa baga geessanii garee miidiyaa irraatii kan isiniif dabarsaa jirudha. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus naqamtee ayyaana waggaa 100ffaa irra jirti jechuudha. Mee asitti argamuu keessanii fi isin carraa kana argattanii gammachuu akkamitti isinitti argamu? Ayyaana kana irratti argamuu keenyaan ittaansee nus kan hirmaachuu keenyaan gammachuu guddaa saba Oromootii fi biyyi kun immoo guutummaadhumatti baga gammaddan jechuu barbaanna. Ayyaana kanaan, ayyaana Wangeelaa kanaan sabni Oromoo akkasumas kan dukkana keessa ture ifatti kan ba'e sabni hundumtuu baga gammaddan jenna. Hojii Wangeelaa warri hordofan hundumtuu. Maqaan koo Boruutaa Amiruu Deettiin jedhama. Dhaloonni koo asuma magaalaa kana keessa. Garee miidiyaa ni hordoftu? Nan hordofa. Tolee dhaamsa baga geessanii garee miidiyaa irraa isiniif dabarsaa jira jechuudha. Gammachuu akkamiitu isinitti dhaga'amee jira? Gammachuu guddaatu natti dhaga'amee jira. Har'anii yeroo kana keessatti umurii carraa waggaa 100ffaa kana keessatti alaabamti Wangeelaa kun ol ka'ee calaqqisuu isaatti baay'ee na gammachiisa jechaadha. Kanaaf ittaansuudhaanii anas ta'ee maatii koo naannoon keessatti dhaladhes ta'ee seenaa Onesimoosiif Asteer Gannoo kana wangeela kana fidanii iddoo kanaan ga'uu isaanii dhaloonni kun immoo qabatee fuulduratti akka inni tarkaanfachuu gochuu isaaniitii fi anaan gammachuu guddaa kanatti dhaga'amudha. Maqaan koo Tashoomee Tolasaa jedhama. Garee miidiyaa ni hordoftu? Garee miidiyaa darbee ni hordofa. Hayyee baga ayyaana waggaa 100ffaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuusiin isin geessanii jechaa jira egereeni. Tolee maal jettu? Anillee hundumaan keenya gooftaan akkaataa kanaan bifa adda ta'e kanaan hundumaan keenya bagatti hin geenye jedha. Ani keessumatti dhaloota kana keessatti argamuu kootiif itti dabalee waggaa 100ffaa waldaan Makaana Yesuus magaalaa Naqamtee kabajju keessatti dhaloota kanaa wajjin argamee guddaa isa ta'e Waaqayyo jabaa kana ol qabuudhaaf keessatti argamuu kootiif guddaa natti tolee jira. Maqaan koo Namarraa Taasisaan jedhama barsiisaadha. Tolee egeree miidiyaa ni hordoftu? Eeyyee. Tolee egeree miidiyaa irraa ergaa baga nagaan geessanii waggaa 100ffaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuusii qabatee dhufee jira jechuudha. Gammachuu guddaadha kan natti dhaga'amu carraa kana lammataa waan deebinee argannu miti. Carraa kana keessatti immoo utuu ayyaanni kun hin ta'in hojii gurguddaa hojjechaa turreerra. Saba keenya iddoo baay'eetti wangeelaa ittiin ga'uudhaaf yaalleerra. Amma danda'ametti kan nurraa barbaadamu hojjenneerra jedhee yaada. Maqaan koo Barsiisaa Lammii Yaadataan jedhama. Magaalaa Naqamteen jiraadha. Tolee egeree miidiyaa ni hordoftu? Egeree miidiyaa nan hordofa. Hayyee ayyaana waggaa 100ffaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Naqamtee baga ittiin isin geessanii jira. Ameen baga waliin geenye. Ani baay'een gammada. Keessumaa umuriin koo waggaa 100 tun taane waggaa 100 dura peentummaan lafa qabatee ka'ee peentummaan lafa qabatee har'a biqilee gaafa dagaagee nu ammoo jireenya ifasaa keessa kana jiraannu gammachuun kana caalu hin jiru nu amma goodu otuma jennu oobdii maasii Waaqayyoo keessatti sassaabamneera jedhee yaadaa jechaadha. Kanaaf gammachuu guddaa nutti dhaga'ama nun. Maartaan jedhama. Egeree miidiyaa ni hordoftaa? Eeyyee. Gammachuu daangaa hin qabnetti natti dhaga'ama. Maaliif yoon jedhe ani saba kana keessaati nama tokkodha. Gammachuun kun immoo gammachuu hunda keenyaati. Babal'ina wangeelaati. Waldaan tokko dhaabbattee gaafa waggaa 100 geessu kana caalaayyuu amantichatti warri bakkee jiranillee kana hundee godhatanillee ilaalanii barachuu danda'u irraati. Amantiin kun akka gad fagoo ta'edha naman. Maqaan koo Amaanu'el Gaariin jedhama. Amaanu'el Faqqadeen jedhama. Egeree miidiyaa ni hordoftu? Eeyyee. Eeyyee. Dhugaa dubbachuuf carraa kana argachuu keenyatti baay'ee gammanna. Waggaa 100dha. Waggaa 100 jechuun umurii nama baay'eedha. Wanta argamu miti. Na kana sababeeffachuudhaan har'a magaalaa Naqamtee keessatti argamnee ayyaana kana akkasitti kabajachuu keenyaan gammachuu baay'ee guddaatu nutti dhaga'ama. Anis baay'ee guddaa gammadeera. Carraa kana argadhee waggaa 100ffaa kabajuu kootti baay'ee natti toleera. Inni lammaffaan immoo uummanni amma kana bal'aani dubbii sagalee Waaqayyoo labsaa katamaa keessa deemuun faarfachaa wantoota garaagaraadhaan sagalee Waaqayyoo labsaa katamaa keessa deemuun baay'ee namatti tola, baay'ee gammadeera.
Gaarii gammachuun jedhama. Mee ati asitti argamuu keetiif maaltu sitti dhaga'ama? Ani gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Kuni nuuf bu'aa carraa guddaadha. Dhaloota nu boodaafis carraa guddaadha. Darbaa dabarsa seenaa yeroo dabarsinu hojii hojjetamu hundumaa yeroo dabarsinu fakkeenyummaa guddaadha. Wanti kana caaleen jiru naaf gammachuu guddaadha kun. Baay'ee waan an jedhu jecha hin qabu Waaqayyoon baay'een galateeffadha baay'een gammadaa jechuudha. Osoo Onesimoos arrasin dhagaateeti ergaa maalii dhaamtu? Ani danda'ee dubbachuu hin danda'u jechooti naan kaaka sababisaa abbaan keenya Onesimoos biyya Siwiidinii keessatti barate Awurooppaa keessatti iddoo sana keessatti biyya qaroomte keessatti kooree itti tolee gammadee taa'ee jiraachuu utuu qabu sabi koo ifti wangeelaa ga'uu qaba sabni koo barachuu qabu jedhee aarsaa of gochuudhaan hedduu lafa deemuudhaan biyyarraa biyyatti adeemuudhaan biyya kana keessa dhufeetu egaa Waaqayyoof galatu bara 1905 eegalee Naqamtee keessatti inni jalqabame kuni egaa qaanqee ibiddaa eeyuu dhaamsuu kan hin dandeenyedha. Wangeelli olii dhufe inni olii dhufe immoo hundumaan oli namoota hundumaa booji'a maatii sana keessatti inni qabsiifame waldootiin magaala kanaa biyya kana keessa jiran asiitii qaanqeen ibiddaa iddoo kanatti boba'e kun biyya kana waliin ga'ee jira jechuudha ammayyuu ittuma deemaa jira eeyuu dhaabuu hin danda'u kan. Ilaaga amma hin danda'amuuf malee tu jiraatee kana arge Onesimoos gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Garuu ammayyuu sabi kun hundumtuu bakka Onesimoos bu'ee fuula Waaqayyoo duratti gammachuuf galata inni dhiyeessu Waaqayyoo biratti fudhatama guddaa qaba. Kanaaf Onesimoos waan guddaa saba Oromoof hojjete. Waldaa Kiristaanaa duwwaaf miti. Wangeela barreessuu isaa duwwaa miti. Litireecharii afaan Oromoof iyyuu bu'aa guddaa kan qabu wangeela inniif Asteer Gannoo qopheessanidha. Kanaaf inni gumaacha guddaa biyya kanaaf godhe jedha. Dukkana keessa gara ifaatti akka baanu kan godhe wangeela. Sabi Oromoo kan inni ittiin beekame wangeela. Sabi guutummaatti kan inni immoo ittiin fuula Waaqayyoo duratti fudhatama argatu karaa wangeelaa waan ta'eef gumaacha guddaadha kan inni godhe. Onesimoosiin an jechan ittiin ibsuun qabu na utuu argeefaa baay'ee natti tola. Tootaalii Onesimoosiif ani jechan qabu. Utuu argeetii wanta baay'ee gammadu gammachuun isaa daangaa hin qabu. Akka kanattira kan ayyaatu. Kuni bu'aa dadhabbii keeti baga gammadden jedhaan hin ture. Maal godhu hin jiru. Utuun har'aa deebi'ee lubbuudhaan nu argatee baay'ee waan dinqii nu caalu dubbachuu danda'a garuu nuun isaaf lafa jirutti boqonnaa gaariin haa ta'uuf jenna isaa miilla isaa qabanne immoo deemaa jirra baay'ee kana argachuu keenyaaf guddaa gammanneera. Ani ituunni hin dhaga'a ta'eetii ergaanan dhaamuu fi bakka dhaloota kana hundumaa bu'ee kan dubbachuu danda'u kan dubbachuu hin dandeenye beekaaf wallaalaa kan ta'e hundumaa xinnaaf guddaa hiyyeessa sooressa bakka bu'een guddaa Waaqayyollee mirga isaatti guddaa sitti gammada jedheen ergaa dabarsaaf. Utuu nu dhagaa ta'e ergaa nuuf dhaamnuu fi carraa kana nuuf laatanii seenaa guddaa nuuf godhanii wangeela kana nutti tarkaanfachiisanii fi guddaa galatoomaan jedha. Saba kanaanis Waaqayyo jireenya isaanii bara hamma bara baraatti eebbisu jenna. Sabni kunis immoo karuma kana akka hordofutti dhaamsa kana dabarsina. Wayyoo utuu kaayee arge har'a utuu kaayee arge yoona kanaan arga ta'e maa hin bo'a baay'ee bo'a utuu kan arga ta'e dhaloota kan arga ta'e dadhabee kana fakkaata jedhe utuu arga ta'e maal godha carraa isaatu hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi Onesimoos jechuun nama addaadha. Nama jireenya isaa baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoosiif kennee baraa baay'ee keessatti nama rakkatee wangeela kana fidee asiin ga'edha. Waan an jedhuun hin qabu. Onesimoos jechuun nama biyya kana qaroomse yookiin immoo ifa biyya kanatti mul'ise. Keessumaatti lixa Oromiyaa kanatti nama ifa wangeelaa biyya kanatti fidee waan ta'eef nama guddaa nama jabaadha. Seenaan isaa bara baraan dhokatu jechuudha. Ituma hin danda'ama ta'eeti Onesimoos nasiif takkaama ta'ee wanta mataa jiru to argee baay'ee innis itti gammada jedhee yaada. Dhugaadha Onesimoos irraa barumsa guddaa baranna nama addaadha inni nuudhaaf. Egaa baroota keessa isaan wangeela kana fidanii dhaloota kanaan gaariiru isa kanaaf Waaqayyoon hin galateeffanna dhalooti kana booddee jiru immoo akkuma kana akka wal harkaa fuudhinsaatti dhaloota sitti aanuuf akka inni wangeela kana fuudhee ce'u abdii guddaan qaba dhaamsi koos kana fakkaata. Waaw utunni jiraateeti baay'ee namatti tola goota akkasii goota wangeelaa utuu ofiisaaf hin bulin nama dhugaadhaaf bule kana dhaloota kana dhugaa barsiisuuf
eenyummaa isaa immoo tun dhoksin dhaloota kana eenyummaa Oromoo barsiisuudhaa fi wangeelaan ittiin hin ga'uuti qaba jedhee biyya jiraachuudhaa malu keessa biyya Siwiidii gaafa dhaqe keessatti illee biyya naa mijata jedhu keessa dhiisee dantaa mataa isaa jireenya isaa dhiiseetu sabni koo wangeela hin dhageenye saba wangeela hin dhageenye kana biraan wangeelan ga'a jedhee beela'ee ittiin ga'e waan ta'eef utuu har'a jiraate gammachuu guddaa qaba. Jecha nama waa'ee isaadhaaf akka dhaloota ammaatti jecha guddaatu naan kaaka maaliif nama wangeelaaf jedhee wareegame nama wangeelaaf jedhee beela'e wangeela duwwaa utuu hin taane eenyummaa saba kanaallee kan barsiise isadha waan ta'eef waa'ee isaa fi jechatu naan kaaka anaan Waaqayyo gajjallaatti. Jecha hin qabu. Dhugaa waan ani ittiin jedhu hin qabu dhugaadha. Namni hundumtuu Onismoosiin ija keenyaan hin argine garuu seenaa isaa argine gatii ta'ee fi kitaaba amma gurguramaa jiru kanarraa seenaa isaa utuu hubatanii gaarii natti fakkaata. Yesus waan guddaa isaanirraa hubanna turre waan guddaa isaanirraa dhageenya turre. Onismoosiin utuun ergaadhaamiif jedhame waan baay'ee jetta beektaa waa'ee Onismoos. Keessumattuu immoo guyyaa kana ilaalchistee waan baay'ee jechuu dandeessa. Amma yeroo sana isaanii nama tokko ta'e garuu aarsaa baay'eedha kan inni kaffale kan inni baases baay'ee dhamee baay'ee hojjete garuu yeroo lubbuudhaan lafarra jirutti wanti inni arge waan xinnoo ture. Si galee amma kana ta'a akka kana ta'a jedhee yaadira jedhee yaaduun har'atu carraa argatee ol jedhee ka'ee kan ilaaleeti Onismoos maal jedha laataa jedhee tan maaliif akkas kumaatamaan yoo xinnaate mana naannaa 10,000 oli namni iddoo kana jiru dheengaddas kan ture torban har'aasi ammas wanti jiru kana kun maalidha firii dadhabbii isaaniiti si gala aarsaa isaan kaffalaniini waan bu'aa bu'eedha kun tariitii yeroo sana isaan kana nagarre ta'a waan xinnoo ishee ofirraa gaffa'uudhaaf waan xinnoo ishee achi butuudhaaf waan isaan hojjetanidha garuu kun akka kana ta'ee biyya dhaalee lafa dhaalee kun magaalaa tokkitti keessatti waan arginu garuu bu'aan isaanii hojii isaa hojjetan wanti inni hojjete magaalota baay'ee keessatti kun heddumminaan bifa kanaan kan hin argamu kanaafi ani utuu jedhiin jetteeti utuu carraa argannee jaan argineeti amma gaafa argitu beektaa waan abbaa kee waan irraa dhalatte waan fira kee wayii nama sitti fakkaatudha kanaatiif ani hojiin kun hojii guddaadha waan isaan hojjetanii darbanii kanaaf even waan jettu hin qabdu. Onismoos utuu inni na dhagaa ta'e egaa gammachuu guddaadha utuu lubbuudhaan jiraatee jaalala waaqayyoo ta'etu yoo nagaheera ta'e garuu dhalootisa keessaa ba'an wangeelaa kan isaan keessaa kan ba'anii lammii isaa kan ta'an hidda dhaloota isaa kan ta'an wangeela biyya addunyaarra kan tamsaasaa jiran warra akka Caalaa Gabbisaa fa'aa akkasuma Abbaasaa Gabbisaa Baaroofaa nama jedhan wangeela kana biyya lixaa kana keessa akka Oromiyaatti kan tamsaasaa turan jiru har'ayyuu guboo wangeelaa jiru jechuu barbaada. Amma Onismoos na dhagaa ta'eeti yaa Onismoos si waaqetu si kaasee garbummaa jedhanii manaa si baasanii bilisa baatee biyya Siwiidin dhaqxee utuu mana teessee eeggatte ta'eeti eenyuun sitti godhee iskoolaarshiippii siin kennu garuu waaqayyo sitti kenne garba taatee maqaa garbummaa sii kenname ittiin ceetee ofii bilisa baastee nuunis bilisa baastee oolmaan kee waan guddaadha sabni Oromoo yeroo hundumaa si galateeffataa si yaadataa waa'ee kee waaqa galateeffataa jedhan. Onismoos otoo na dhagaa ta'e ergaan ani dhaamuufi egaa dubbiin dubbii jireenyaati dubbii wangeelaati dubbii sakaan miti waan ta'eef wangeela kanatti immoo kan jiraate mootummaa bara baraa kan dhaalu kana sagalee kana dhaga'ee namni kamiyyuu jireenya bara baraa argachuuf qooda kan qaban keessa keessumaayyuu afaan hawaasni kun itti hubachuu danda'utti jijjiire akkuma nama tokkotti illee Onismoos nasiibi al saddeet gurgurame wanda goggoruudhaa baadda garbummaadhaan sun hundumtuu maali sababa wangeelaati bari mul'ata isa keessa jiru waan arguuf yeroo sanatti biyyi lafaa kallattii garaagaraan karaa siyaasaallee karaa garaagaraallee dhiibbaa Onismoos irra ga'e sana nan beeka waan ta'eef otoo jiraate jira garuu immoo maaliif nutu jira oo seenaan isaa jira oo macaafichi caafame jira oo har'a nu keessatti jireenyatu jira oo dhaloota kanaaf kan geessise isaanidha kanaaf Onismoos du'eera jechuun hin danda'amu nam tokko dhufee darbuu isaa keessatti yaa'u du'uun akkuma jiru fooniin waan ta'eef seenaa hamma kana ga'u wangeela dhalootaan geessisuu kana keessatti qooda olaanaa waan qabuuf jira Onismoos hin jedhani du'eera hin jedhu. Ani jechaan kan hin ibsu hin qabu. Galatoomin jedha. Jechaan ittiin ibsu hin qabu. Baay'een gammada waan ta'eef jechuudha. Oolmaan nuuf ooledha irraa iddoo kanatti akka nuti argamnu kan godhe. Onismoos otoo lubbuudhaan jiraate
Tokko Onismoos hin duune dhee yaadaani sababiinsaa namni ifa kana fakkaatu qabsiisuudhaaf qabsaa'ee dhugaa lafa qabsiisee dhalooti kun hundumti yoo har'a dhugaa fakkaatu kana akka qabannee deemnuuf akka dukkanni nurraa ka'uuf akka jireenya kana fakkaatu magaalaa Naqamtee keessatti kan biqilche hundisaa dhugaadhaaf gatii kaffalu Onismoosii dhee yaadaan. Kanaaf Onismoosiitiin sanyiin kee hedduun lafa kanarraa hin biqilaa. Sanyiin ati facaaftee hundisaayyuu hin daraara. Yerusaalem akkuma qamadii facaaftee ingirdaanni keessatti biqilee Yesuus achi dhalatee guddate Naqamtee keessatti immoo yeroon ingirdaada ofii fi qamadii ofii adda adda baasanii itti jiraatan hin dhufa. Kanaafuu baga gammadde sanyiin kee wal qabaate waan ta'eef ifa kana ifa ati qabsiifte kana deebinee ittiin maqaa keetiin yaadachaa hafnaa namni dhugaaf qabsaa'u yoomiyyuu injifataadhaan jedhaanan. Tole dhaloota kanaafuu ergaa akkamiidhaan? Ergaan isaan wangeelatti fufanii lallabanii. Ergaan keessumatti dhaloota kanaaf dhaloonni kun baay'ee dhaloota baratee dhaloota kallattii hedduutiin wangeela labsuu danda'udha waan ta'eef miila isaatiin sammuu isaatiin kallattii barbaadeen ogummaan amma yeroo kana teknooloojiin baay'ee fagaatee waan jiruuf fagaachuu qofa mootuu hin taane fagaatee kan nu bira ga'e ta'ee ituu jiru amma kallattii hedduutiin wangeela lallabuu danda'a dhaloonni kun waan ta'eef keessumatti warri fayyaa qaban warri kan nama dhibu keessa warroonni lafa dachee kanarra fooqan miila kan hin qabne harka kan hin qabne sammuun isaaniillee kan hin hojjenne baay'een isaanii wangeela ol kaasaniitu dubbii gooftaa kana labsaa jiru waan ta'eef nuti warroonni sammuun keenya qaamni keenya hundumtuu nagaa ta'e nagaa isa nuuf kennuu danda'u kana Kiristoosiin ol kaafnee halallamnuun jedha dhaloonni kunillee guddummaa Kiristoos ol kaasee haa mul'isuun jedha. Dhaloota kanaaf wanta nu dhaamnu wangeela nuun itti beelofnee itti dheebonnee aarsaa itti goonee akkasittiin dhufne kana nu harkaa fuudhaatii biyyaan ga'a egereen biyyi kan isin abdatu dargaggootadha waldaan kan qabdu waldaa guddaa ijaarre kuni dargaggoonni keessan jiran taanaan abboonni yeroo murtaa'edha. Kanaaf adaraa galfata isin itti laannaa jabaadhaa ergaa guddaa biyya guddaa hojii guddaatu isin eegaa jennee dargaggootaaf dhaamsa guddaa qaba. Dhaloota kanaaf ergaan dhaamu jireenyi dhugaan karaan gara abbaatti geessu namni yoo amane gooftaa Yesuus Kiristoositti yoo amane jireenya dhuunfaasaa godhatedha gara abbaasaa kan dhaquu danda'u. Kanaaf hundumti keessan Yesuusitti amanaa. Jireenyi dhugaan Yesuus keessa jira. Ifti Yesuus keessa jira. Jireenyi bara baraa Yesuus keessa jira. Wanti lafarraa mul'atu kun hin darba waan ta'eef hundumti keessan Yesuusitti amanaa jireenya argadhaa jedheen dhaamaaf. Egaa namni tokko gaafa taayitaa argatu, gaafa humna argatu, gaafa horii horu bu'aa mataasaa giddu galeessa godhata. Abbaa keenya Onismoos irraa wanti barru tokko bu'aa mataa isaanii dhiisaniitu hawaasa kana bu'aa isaanii godhatan. Dhuguma namni Waaqayyoon jaallatuu fi Waaqayyoon sodaatu hawaasa kana jaallatu abbaa keenya Onismoos irraan saba kana hawaasa kana giddu galeessa godhachuu qabaan jedhaan. Kanaaf iyyuu dhaloonni amma nu booda kaatanii jirtan kottaa wangeelli namallee yaasisu. Kottaa Waaqayyoon tajaajiluun namallee yaasisu. Nullee lafa onaa keessatti Waaqayyoon tajaajiluu jalqabne lafa onaa ta'ee namne hin burqe hin danfe. Kanaaf burqaan wangeelaa kun ittuma fufee adeema. Waaqayyotti amanuun gadi bu'ummaa miti. Bara durii keessatti xiqqina fakkaata ture. Doofummaa wallaalummaa fakkaata ture. Garuu wangeelli lafa kana ta'anii jireenya bara baraaf mootummaa Waaqayyootiif naqatamuu sababa ta'eef namni hundiyyuu hojii wangeelaa kanatti kottaa isinin jenna. Kiristoosiin kan hin amanne amanaa. Iyesuus Kiristoos dhugaadha. Iyesuus Kiristoos jireenya. Iyesuus Kiristoos karaa daandii gara mootummaa Waaqayyoo abbaatti geessudha jenna. Dhaloonni kun gaa Onismoos irraa barumsa guddaa barachuu ni danda'a. Sanyiin ni dur facaaseedha. Nuun hamma kan hammachaa jiru. Nuunis itti wanta gaarii hojjenne wanta bareedaatu hojjenne dhaloonni itti aanu nu galateeffata jedhina naman. Dhaloota kanaan maalin jedhaani wangeela itti kenname kana wangeela dhugaa kana akka isaan galmaan ga'an akkuma Onismoos dhugaa kanaaf jedhee jiraatee darbe dhugaaf jedhanii akka isaan jiraatan wangeelli immoo dhalootatti waan darbudha. Onismoos yoo deeme yoo har'a seenaansaa jira. Seenaansa kan jiraachisu wangeela inni hojjetedha. Beela'ee ijoollee isaa dhabee maatii isaa dhabee wangeelaaf garuu duduubatti hin deebine. Dhaloota kanaan waanan jedhuun qaba. Rakkinni kamiyyuu jiraatu wangeelaaf duduuban ilaalinaa. Gara fuula duraatti wangeela deemsisaa. Iyesuus immoo hin dhufa. Baay'ee hojii isaatti gammannee hin boonnaa, hin jaallannaa. Wangeela mootummaa Waaqayyoo nutti labsee jireenya bara baraa karaa dhugaa nutti agarsiiseera. Ammas immoo fakkeenya isaa warri fudhannee kaanee jirru dhugaa dubbii Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo dhufaatii gooftaa lallabuutti tajabaannu jedha. Ergaa guddaan dhaloota kanaaf qabu wangeelli wangeela jireenyaati. Wangeela dhugaati. Wangeela kabachiisudha. Wangeela nama guddisudha.
karaa namatti agarsiisa, dhugaa nama qabachiisa, karaa ifaarra nama deemsisa, jireenya bara baraatiin nama ga'a wangeelli. Sababii kanaaf amantii gooftaa Yesuus Kiristoositti qabadhaa jabaadhaa. Yoo ari'atamni dhufes, yoo rakkinni dhufes, yoo beeloftanis, yoo dheebottanis, yoo qullaa taatanis, namni yoo isin jibbee wangeelaaf jettanii yoo jibbamtanii wangeela lafan kaa'inaa. Jabaadhaa, amantiitti cimaa, hamma dhumaatti dhaabadhaa. Wangeela Kiristoos immoo utuu hin laafin, utuu hin irraanfatin, utuu hin dagatin yeroodhuma hundumaa dhaloota fuudhuutti lallabaa dabarsaa kennaa. Ergaan tortorreedha, dubbii hin dulloomnedha, ergaa jiraataa, sanyiin banneetiin harka jira. Kana dabarsaa facaasaan jedhaan. Deemsi itti fufaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuudhaaf jira. Hin dhufaa. Hin dhufaa. Hin dhufaa. Nufan sirriitti dhufa. Egaa sagantaa kanatti akkasiin irraa bu'aaraa turtan namoota gaaffii karaa irraatti waamnee gaaffii gaafachuun namoonni gaaffii isaanii nu deddeebisaa miira keessa jiran immoo nutti himachaa kan turan baay'een isaanii akkuma isin argitan ilaalaa turtaniittu sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture an Amaanuel Taaddasaati. Haga qophii xumura sagantaa keenyaatti waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenne deemsi itti fufaa Egeree Miidiyaa daawwadhaa sheer sabskiraayib gochuun nu waliin turaan isiniin jedha galatooma.